السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتر تسيفون ركن نجاج تفيا في سنة سنجلا جرى الحمد لله. آه عمل معك في بسيشاكا الدنيا راسها جرو كمان دل في غير موسيقى رحلة يعني موسيقى الباس بربانة. واو والله جولة أنا جمع بيتشارة كب رومانتيكي رومانتي بقى جر تكفى ربي يا جماعة جالا لو رمك كان أرجم بيكو garuu ijji nama tokko namaan ta'u rabbi ija isaan irraa qabu wallaahi. Hedduu wal biraa bareedan wallaahi. Jaalalli isaaniillee jaalala akkanaa kanammoo wallaahi ija namaa rabbi tawakkaltoo jedha namaan ta'anii garuu baay'ee gaarii miti ijji nama budaadha. Kasi rabbi ija isin irraa qabu jaalala keessanillee itti isin haafufsiisu inshaallah rabbiin addaan isin fageessini. Ani dhugaa rabbi gaafa addaan deeman akkam ta'an. Kunoo kan jiraatan biyya garaagaraati. Akkam ta'anii wal biraa deeman bichaan jechisiisu jira. Baay'ee garaa na nyaatan dhugaa rabbi isaan lachuu garaa nama nyaatan qaxaleewwan babbareedduuwwan. Rabbi umurii wajjin isin haa dheeressu ilma gaarii babbareeda akka keessanii kan isin irraa baasu. Hayyoo akka keessanii ibsaalleen abbaa jaalala wallaahi nama jaalala beeku. Maakilleen akkasuma nama jecha namaan dhageenye. qaanfattu qaanyi beektu intala safuu beektu mashaallah tabaarakallah rabbi umrii hojii isin haa dheeressu qacaleewwan kun innuyyuu gaafa dura biran dhufessanii umrii ka xiqqeen akkana qabsoof fitte kana anatu si jiraaf shir jedheen akkasuma uffataa godhaa jira kaleessallee gadi ba'ee hinaafaan duraa dhiisaa bakka isin hin galchine bakka isin hin nyaanne nooqatinaa nurraa dhaabbadhaa jedhee dabarse anaaf taate waliif taane maaltu isin galche jedhee jira. Akkasii wallaahi rabbiin wajjin umrii isaan haa dheeressu baay'ee namatti tolan dhugaa rabbi maashaallah tabaarakallah. Namni egaa wal jaalate akkana kuna wallaahi maashaallah. Fageenya irraa walitti dhufanii akkasuma jaalala uummatallee boonsu maqaa uummataallee eeganii wal bira dhufanii hoof waliin goone kana zana hojii jiraachuu jiran garuu uummata akkuma inni baanu ka bakka isaan galchine hooqatu baay'ata amma akkasii rabbi umrii isaan wajjin haa dheeressu wallaahi baay'ee namatti tola maashaallah irraa jedhee jiraani. Akkasii wallaahi maashaallah wallaahi nama akkana wal jaalatu argeen beeku tuutu isinitti tufne wallaahi hojii umrii dheeradhaa arrii hojiin buqqifadhaa filadhaa qaqqaaliiwwan qacaleewwan wallaahi gabaabbinna ibsaa sirri dheerate malee wanti biraa baay'ee gabaabduu taatellee hin jiru bareedduun qacaleen tuni gabaabbattuu yoo ni jaalate uummata maaltu dhibe maaluma waan namaa keessa bultii namaa keessa nama galchi kunoo isaan horre haasa'i karama hafaa jira nurraa dhaabadhaa jedheenis. እና maaltu nama galchee horra miidiyaa kanarra horra ibsaa fedhe malee amma kan isii arrabsaa jiru kuni horra ibsaa fedhee kadhalaa baay'ee jaalatee horra ibsaa fedhee ibsaa dhabe malee kun nama birooti miti nama biraa jedhee yaadu. Akkasii horri koomentiin achi jala yaatanii waan hin taane barreessitan bultii namaa keessa seentan rabbi sinaa qajeelchu ijoollee tanallee ammoo rabbi ijarraa qabu ijji miidiyaa kunis gaarii miti wallaahi. Anu baay'ee dasna jedhan gara kiyyaan baay'ee tokko wallaahi maashaallah qaxaleewwan ijoollee oromoo rabbi umrii isaan haa dheeressu inshaallah isiniin jedha. Akkas isiniin jedha obboleewwan kiyya gaggaarii gaggaarii inni muuziqaa irra fidanii hankiroo sagalee afoon kenne wallaahi baay'ee tokko natti tolanii baay'ee tokko natti tolan wallaahi garuu ija budaarraa hafanii nama baay'ee kaayaane namni tokko hinaaffaa mudhii kutteerti subhaanallah awwaan manaafa namni foollaalee bar naagaluu dide dhugaa rabbi waan isaan hinaafaniif naagaluu dide gadha warra hinaafu kana rabbiin gara isaatti taaleebsu nama hinaafu jechuun akkuma maakiinuu jette maakiin wabsishaa jedhe namni namaa ol jiru tokko namatti sininaaf waa'ee namaa sinaasa'u jedhee kaleessa jechuudha. Waa'ee maakii kanaaf aree yeroo dubbatu
namni namaa ol jiru waa'ee namaas yeroo haasa'u hin qabu. Nama hujii hin qabneetu hujii nama godhata. Jedhe akkasii wallaahi rabbiin waliif isaan haa dhiisu. Mee maaltu nama galchiisaa walii ta'an taana maaluma nama galchi. Amma wardaan olee fa'a duratti liivii gubbaa ta'anii durbummaa hin qabdi. Maaltu isaan dhibee hin qabdu jedhee itti mate. Gabaabduudha barmaakiin hedduu gabaabduu jedhan. Isaaf taate naa taate jedhenne. Naa taate waa'ee makeen irraa gadi bu'aa jedhe kadhate. Maaf gadi hin buune? Kuni naaffaa wallaahi nu akkamii argachuu dhabne nama akkanaa jechuu malee. Isiin gabaabbattus qaruu ta'e sabboontuun intala Oromoo saba ofiitiifis sagalee ta'aa turte umrii fi waan hin taane irratti finne haadhalee akkana kabajamte jiraataa turte jechuudha. Rabbi nama gaarii kan isiin jaalattu waliif fide. Ammallee wallaahi rabbiin waliin umrii haa dheeressu. Nama jaalatanii waliin dhufuu waan galtii miti. Umurii sanaa dheeressuun jedha. Horri naaftan ammoo ija keessan qaqqabaa. Iji keessan ijoollee kanaan ta'u. Wanti isin galchillee hin jiru. Gadi dhaabbadhaa irraa gadi dhaabbadhaa fataa jettu ijoolleen. Qaxalee ganaa umurii isaanii qaxalee kunoo isaan xixiqqoo tana irraa gadi bu'aa. Isaan haga xiqqoo ol bira turan namuyyuu jiruun teessiftuun deema. Inshaallah rabbiin daddafatti. Akkuma ammallee waliif fide kana rabbiin miqqaanyaa akka mataa lafa laaltu ammallee daddafammaa kiisa biratti haa deebisu inshaallah. Inni ummaa dhufee fudhata. Carraan dafee achi fide inshaallah rabbii wal biraan isaan haa ga'u. Dhugaa rabbii baay'ee tokko gammadee kan gara kiyyaani. Nama hedduu gammadeef garuu namni isaan hin gammanne nama hinaaftu akkuma ta hujii hin qabne ta waan hojjettu dhabde ta ajandaa dhabde ta akkasittu naaftuun ajandaa godhatee isaan irraa haasa'a malee waanuma takka waan isaan irraa haasan hin qaban. Wallaahi iddoo ol biraa bareedan. Kumati illeen homaa miti waan takka hin taane intalli. Baay'ee bareeddi. Bareedummaa isii kanaan bakka kumati gabaabbatte sanuu achiinuu shaffantii bar tam akka walitti ol argatan. Innaa itti tolte bira ga'ee laale jetteeni miti. Bira ga'ee laale duraayyuu ol qoratanii wal laalanii haasa'anii waa hunda murteessanii ol bira ga'an. Kaayyoo qabaannaan nama gaarii taanaan isiillee nama gaarii taanaan wal qoratanii asii biyya galee maatiillee ofii achumaan arge nikaa hidhatee horra dhaqee horra gaafatee naa kennaa jedhee halaalaan jiran akka inni baanu halaalaan jira bakka fedhetti akka fedhe haasa'uu danda'a. Safuun cabsin malee jedha dhugaadha. Halaala garuu iji namaa kun namaan ta'u namni budaan baay'ee asirra jira waan ta'eef rabbiin ija budaa isaanirraa qabu. Horaa budaa deebanaa 2 ta'a ciisaa 3 4 5 haga feetan ta'a kaasiniin jenna. Inshaallah rabbi waliin isin haa dhiisu. Dhugaa rabbi jaalalli isaanii kun namuma hinaaffaa hin qabneen hinaafsisa. Dhugaa qaba warri hinaafu kan gubataa iyyuu. Innaa rabbi waliif isaan haa dhiisu. Dhugaa rabbi baay'ee nama bareedanii baay'ee namatti tolanii qaxaleewwan ijoolleeti. Umurii isaanii rabbiin haa dheeressu inshaallah. Angaruu wanti naa afuttillee dubbadhee ture. Wanti na yaaddesse dhugaa rabbi jechuun. Ufuma dura gaafa wal biraa deeman akka ta'an bichaa kana wal baratanii hedduu ulfaata dhugaa rabbi. Hedduu takka ulfaata. Biyya isiilleen fiigaa dhaqxu osoo ta'ee homaayyuu miti garuu inni deebi'uu hin danda'a. Haguma sanuu namni wal baratee hagan addaan gara biraatti yoo deebi'u haguma wal bira dhufaniiyyuu baay'ee ulfaata. Sanuu mushurroota amma wal fuudhanii wajjin kolfanii hin quufne wallahi rabbi ibsishaafillee ijaazaa xuwiila eeyyama dheeraa rabbi haa godhuuf inshaallah. Isaanii dharraa ol baanii dharraa ol hin baan kaamacheen kunoo nama amma walitti dabalame akkasii maashaallah jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.